السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت كيسان وريها من تعدس نجاة أفياك ودون كيسان كنوتي ورجع أكتر جتني وكتي يوم فلاسفة زرام ديكو تنبرة ثاران سنين جدا ولكن على وامبر واتشو دانكولا كنوتي تشو كاني مش مكتيرا زيتي عشان كنتي أنا جوريزم ميرين تبع بساني سوى بتشوف عشان بود أمو كمار كانوا كروتشي جنجبيلا في كلوبي لا تشولا جنجبيلا كلوبي باي بربالة جرا ما جنجبيلا في كلوبي لا أكو ما أرجع كانوا أسرمو جنجبيلا في جراج تشوف جنجبيلا سلمو توماتمي توماتمي جا فينا مرة ريدا فاني فيني بدون أسير تشولا كنوا جنجبيلا فيني نكتة فما وجهي كنا ما جتشو كنو مولوكيان سامو يوكانا كان الشجيرة يقول كل وان تلي يجران تك وان كرسي سوق أبو سنين جدا مالي هو ناولي نوردفان سنين جدا أنا أما كان لما هو ما تقولي كيلو شكاني كنوتي ما تيجي كانوا بدي جوس أول مجلس كيسة مالي أخير بدي كان يشتري كان أي لامي كنو تبصي أكو ما تبصي سانغو رازران هو جتين بيكون نورمالا مولوكيا بايس نادين بيكون جولي دان تري سانغل ليتي سانغو غرو تامبرا فاجر غرو كابو ليتي تشولا كنو كان فكاتا maaliifuu kana fakkaata haalaan waliin isiniin jedha maaliifuu kunuuti Seera jechuudha. Koomsaa kana fakkaata. Garuu namni keessaan baasu darbee arba keessaa baasanii qofaatti godhu. Hangoon keessaa baasuun barbaadu maaliif hojjumaan hin kanan gochuu barbaadu jechuudha. Hojjumaan taa'ee bitachuu qaba yaada. Kunuuti asabuudaa adiidha kun. Asabuudaa adiidha. Aannan ofi kooti namni qalalli itti hin barbaade jechuudha. Kunoo timaatimii hamma hundaakee fi qullubbii jinjibila hundaati jechuudha. Kunuuti akkuma argitanii qufurdaadha. Timaatimichi maaliif barbaree fide? Ni jira salsaan garuu ani fireeshii timaatimii nama bareedu baay'ee. Kanaaf yoo feetan itti naqxu timaatimii jechuudha. Yoo fe'e waan amma kana itti heerumti akka jara anis jara hojjetan irraan argee malee hin beeku lafa isin sobuu jechuudha. Anaaf jalqabu kuduraadha kun ani hojjedhee hin beeku. Bonjour, ça va? Kunuuti ani waan gugugaatii dasna jedhuu fi barbaree ani barbaree xiqqoosiiti barbaree kanuma xiqqoosi qofanti godha jechuudha. Isa kana see hedduu isaa waan jijjiiraan jiran kan caffista. Ani gaa qullubbii baay'ee barbaada jedhamee akkuma argitanu qullubbii baay'ee barbaadamnaan jennaan jinjibila qullubbii janeessu kunuuti kun dimbilaadha jechuudha fireeshii akkanatti gootanii baay'een bulleessine iyyuu jarri araboota baay'ee bulleessanii kan godhani ayoo saatiin qabeenyatti gaara jira waan ta'eef baay'ee bulleessinee isin hanguma yoo tasaa ka'uu baatellee kan jedhamu jiru wanti hundinuu mokorraan inni ta'aa jechuudha. Waan tokko yoo hin goona jennee inuma goona.
wanti ta'uu dandeenyu hin jiru siin jedha. Ilaa kuni as ibsi qixalii gogsee kan daakiyanii kanaa jechuudha. Shiftaadhaa fi oliibsa. Kun immoo akkuma argitanu dimbilaala firee isaatii jechuudha. Maaliif gati baalli isaa firee isheen tinammeennaan baay'ee barbaachisu. Kana qeerate saffina hin fedhu. As miidhaan saffina hin fedhu. Kuni baay'ee barbaachisuudha. Yeroo isaatii biqilaa isaatii baay'ee aannante. Kunoo kunooti waan nan barbaachisu filfila aswaatiidha. Maani qunda barbarreessa jedhamu jechuudha. Akka afaan Amaariffaatti afaan Oromooffaattis qunda barbarreedha jechuudha kan barbaachisu. Naqeera jechuudha. Kunoo akkuma argitan wallaahi das nama jetticha kana fakkaata. Fidi maqasii. Kunuuti bismillah ya rabbi. Akkuma argitan jechuudha. Kunuu karaa laastikii akkuma argitan kana fakkaata. Jechuun waa mokkoruu nan jaalladha garuu uummata saakkaa ammoo. Kana jalaa tabilaashee hin beeku. Uummata tabilaashees immoo waan namaa miti waan mana keessanii ofumaa keessanitti bartanii hojjechuu wayyaa jechuudha. Taane qaaraa tokko wayii itanii godhu. Wafili si sinaga saati kanatti. Kuno tila bara rojira waan ta'eef akkuma kanatti. Kuno qaaraa tokko keessa buusuuf ani annan barbaada. Awwaan bu'aan hin fedhu jechuudha. Isin akka fe'uu barbaadan itti fayyadamaa yoo barbaanne immoo dhiisuu hin dandeessu. Maaliifuu kunooti anqaaraa waan gubu waan jaalladhuu fi kan anqaaraa itti naqee isin itti naquu dhiisuus hin dandeessu jechuudha. Akkas fakkaata. Yoo inni bilchaate waliin ilaalla. Ammaaf kana fakkaata jechuudha. Ammaaf kana fakkaata. Kunooti kana fakkaata. Ammaaf egaa bareeda ta'eera. Yoo ta'e rakkoon samaa inni isa shigii bitame jennaan bitee hin beeku kanaan dura fayyaadha jechuudha ni bite. Shifii muramaa wayii ta'ee akka leenca muramaan qabu fayyaadhuma tashagamee jechuudha. Akkuma argitan kanadha. Jechuudha. Akka jaran harabaa garuu foon qofaatti baasee maal jedhee hin gooneen walumatti duruma zayitii shunkurtii qofaan foonicha xabbasee zayitii shunkurtii qofaan foonicha xabbaseen achii keetan immoo wantatti namnutti nannaqee jechuudha. Foon miicceera. Akkasuma daarsaanuma miicceena tokko lafa keewwadha waan ta'eef qulqulluudha sadaa godhee lagbakka qulqulleetu godheen isiniin jedha. Egaa kana fakkaata ruuziidhaan nyaatama. Anis waan tokko jechuun aadaa nama kamiyyuu baruun gaariidha. Kanaaf isiniin jedha. Akkuma argitan kun fatiriin natti ga'eera. Merci. Fatiriin natti ga'ee
hunda isaas hin agarsiisuu hin danda'u. Ruuzii gidduudhaan dhiisuufanii kunooti egaa ba'ee jira jechuudha. Ba'ee jira.